Ashama akkam jirtu maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Guyyaa har'aa adda addummaa wayyaanee gidduutti uumamee fi wayyaaneen miidhaan nurra ga'aa jiruun of oolchuu hin dandeenye jechuun jaarsummaa warra dhihaa gaafachaa jirtu. Bal'inaan isin biraan geenya hanga dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Waraanni wayyaaneen banamee deemaa jiru kun hooggantoota olaanoo garee shororkeessaa kanaa gidduutti addummaa uumee jedhamee jira. Kunis waraana sanaan bu'aa buusuu dhabuu fi karaa yaadaniin deemuu dhabuu isaanii hooggantoota olaanoo TPLF gidduutti addummaa uumee jira. Sababni isaas diyaasporaa wayyaanee gidduutti illee waan argamaa jirudha. Karaa wayyaaneetiin keessumatti qaama kutaa ajajaa waraanaa fi siyaasa gaggeessuu gidduutti addummaan ifatti mul'achaa kan jirudha. Tokkummaa hawaasa diyaasporaa Tigraay kan jedhamu gareen tokkummaa diyaasporaa Tigraay torban kana keessoon kan haasawaa turan amma ifa baasanii jiru. Kana irratti karaa diyaasporaatiin Geetaachoo Raddaa kaayyoo isaanii keessaa isa jalqabaa kan ta'e irratti bobbaafamee jira. Geetaachoo Raddaa erga warri diyaasporaa irratti ka'anii kan bubbulee yommuu ta'u, Geetaachoonis karaa fuula feesbuukii isaanii barreessee tureen tasgabba'aa jechuun isaa argameera. Yeroo ammaa sababa waraana yeroo sadaffaa gaggeeffamaa jiruun dhalataan Tigraay dhumuun baay'achuun isaa akka waraana yeroo darbeetti wayyaaneen gara fuulduraatti siquun dhiisuun isaa fi keessumatti humni raayyaa ittisa biyyaa gara Tigraayitti jabinaan galuun isaa humnoota wayyaanee gidduutti diyaasporaa dabalatee addummaa akka uumame godheera. Geetaachoon yeroo darbee uummata Amaaraatiin gatii ni baafna jechuun miidiyaatti bahee dubbachuun isaa wayyaanee gatii kaffalchiisaa jira jechuun qeeqa guddaa akka itti fidaa jiru dhaga'ameera. Kanumaan kan ka'e Geetaachoon kana dura dubbatee kan ture gaabbuun nuyi gatii wal baasifnu hin qabnu jechuun deebisee liqimsuu yaaleera. Kunis hooggantoota olaanoo wayyaanee fi diyaasporaa Tigraay gidduutti garaagarummaa guddaa uumee akka jiru mul'isa. Yeroo dhihoo waliigala waraana wayyaanee kan ta'e Taaddasee Warradee ibsa kenneen uummata Amaaraa waliin lola tokkollee hin qabnu kan darbe nu haa ga'u jedhee ture. Kanumaan garaagarummaa hooggantoonni olaanoo wayyaanee fi tokkummaa diyaasporaa Tigraay gidduutti uumame ibsa diyaasporaan Tigraay guyyaa kaleessaa baaseen beekamee jira. Itti fufuun wayyaaneen mootummaa waliin waraana ishee hin fayyadne bantee hooggantoonni olaanoo wayyaanee hoomaa waraana Itoophiyaan miidhaan nurra ga'aa jiru of oolchuun nutti jabaateera. Waraanichi nutti ulfaateera. Uummannis akka durii deeggarsa isaa nuu kennuu fi cina keenya dhaabbachuu hin dandeenye. Nuuf qabsaa'aa jennee dargaggeessii abdannee turre mootummaatti harka kennachuun abjuu keenya addeessa nu jalaa godhee hambisaa jira jechuun dubbatan. Hooggantoonni dulloomoon kan dalgatti galee fi na'an karaan tokkichi biyyaa baanee nagaan jiraachuudha jedhani. Kana gochuuf immoo warreen dhihaa sana kadhachuu fi akka gugguufaa fi jiran dhaga'ameera. Egaa of guguddisuun isaanii hafeera. Gaachana keenya jedhanii kan abdachaa turan uummanni Tigraay isaan ganeera. Nuuf qabsaa'aa jechuun kan abdatan mootummaatti harka kennachaa jira. Deeggartoonni isaanii biyya alaa jiraatanis abdii irraa kutataniiru. Yeroo ammaa carraan isaa inni dhumaa yoo milkaa'eef biyyaa bahuu fi nagaan jiraachuuf warreen dhihaa jaarsummaa kadhachaa jiraachuu qofa. Warreen dhihaa jaarsummaa kadhachaa jiru. Yoo milkoofne nagaan jiraanna jechuunis warra dhihaa gaafachaa jiru. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa qophii keenya har'aa asumaan goolabnaa turtii gaarii qabaadhaa jechaa laayik, sheer, sabiskiraayib gochuun nu hordofaa. Galatoomaa.